Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa ummataarraa qophii kennaa ardaa ispoortii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadi hanga xumura sagantaa kennaatti nu faana bu'aa isiniin jenna. Egaa torban kanaas sagantaa kennaa ardaa ispoortii torbanitiin hooggantoota Manchester United dorgommii bara kanaa akkamiin akka xumuramee fi qabxii argatan irratti madaalii gaggeessuu jalqabu akkasuma dhimma mata duree jabaa ta'e garuu hiree fuuldura isaa kan leenjisaa isaanii Iraaktiin Haag kan laalu ta'a. Itti aansuudhaan qabxiin keenya lammaffaa Atlaantaa waancaa Awurooppaa liigii yeroo duraa ta'uu fi haatriikii Lookmaan Abjuu Jaavi Alonsoo karaatti hambisee ilaalla. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalalaa. Hooggantoonni Manchester United dorgommii bara kanaa akkamiin akka xumuran akkasuma qabxii argatan irratti madaalii gaggeessuu jalqabanii dhimma mata duree jabaa ta'e garuu hiree fuulduraa kan leenjisaa isaanii Iraaktiin Haag ture. Bara 2016 kilabichi leenjisaa isaa kan turan Luis van Gaal waancaa FA Cup akkuma injifatanii buleen isa hiree isaa gaggeeffamuu dhagaani leenjisichis dubbii kana waan eegee turre. Manchester United murtoon kun sirrii moo sirrii miti kan jedhu ammayyuu madaalii hin arganne jechuun dubbatamaa jira. Van Halman United bahuun biyya isaanii Neezerlaandiin waancaa addunyaa bara 2022 dabarsuudhaan nuusa xumuraatiif Arjeentinaan mo'amuun keessaa baanii turanii. Ammas Iraaktiin Haag qabxii bara kanaa Pirimeer Liigii keessatti argatan waggoota 30 isa xiqqaa ta'e galmaa'uun isaa fuulduree isaanii irratti gaafii kaasee jira. Kantiin Haag immoo kan Van Gaal irraa waan addaa godhu qabaas jedhanii. Tiin Haag waancaa FA Cup ga'umsa olaanaan agarsiisuun mo'atanii jiru. Sanuu kilaba masaanuu isaanii ta'ee fi walitti aansuudhaan waancaa Pirimeer Liigii mo'ataa ture Manchester City injifachuu isaati. Leenjisaan abbaa qabeenyaa haaraa Manchester United Sir Jim Ratcliffe yoo asitti na hin barbaanne homaa rakkoon hin jiru kilaba biraa deeme akkasuma waancaa biraan injifadha kun hojii koo ittiin beekamuudhaas jedhanii jira. Leenjisichi ofitti amanamummaa guddaadhaan dubbatus inumaayyuu dubbiin isaanii kun abbaa qabeenyaa addunyaa irratti milkaa'uudhaan beekamtiin fi nama murteessaa kilabichaa ta'an akka dhaabbatanii itti yaadan taasisee jiraas jedhu. Miidiyaa hawaasarraa dhiibbaa guddaatu ture. Kaampaanii haaraa amma kilaba Manchester United parsantii 25 ol bitatee dhimma kubbaa miilaa akka to'atu aangoon kennameefii ture. Aaneessoo Manchester United keessatti muuxannoon kubbaa miilaa xiqqaa qabaas jedhamee jira. Hojii gaggeessaan isaanii Umar Baraadaa fi Daayireektara kubbaa miilaa ta'a jedhamee kan eeggamaa jiru Daan Ashwariin ammayyuu walii galtee xumuranii hojii hin eegalle. Tapha waancaa dura Tiin Haag waliin hin mari'anne callisaan guutamanii turani. Kubbaan miilaa barana taphatan akkaan fokkisaadha. Garuu miidhagni taphattoota akka malee isaan mudatee jira. Manchester United kubbaan miilaa barana taphatan akkaan fokkisaadha. Garuu miidhamni taphattoota akka malee isaan miidhees jedhu. Waanbeel irratti silaas Manchester United ni mo'ama. Sana booda kilabichi salphamaatti murtoo fudhachuun leenjisicha hojiirraa ari'aa kan jedhu yaada maamiltootaa ture. Garuu leenjisichaa fi taphattoonni isaa kutannoo guddaa agarsiisuudhaan waancaa mo'atanii. Tiin Haag filannoo taphattoota gaarii ta'e godhan. Taphattoonni karoora taphataa leenjisaan kennamee fi sirriitti hojiitti kan jiru. Ol adeemtonni lamaan akkaadaamii kilabichaa irraa ta'an galchii lakkoofsaniin seenaa haaraa galmeessanii jiru. Kana jechuun Iraaktiin Haag seenaa Manchester United keessatti leenjistoota 4 walitti aansuudhaan waancaa injifatan Sir Alex Fergusonii fi Sir Matic Baasii fi akkasuma Erensiin Maayaalii keessatti tokko ture. Kana jechuun Iraaktiin Haag seenaa Manchester United keessatti leenjistoota 4 walitti aansuudhaan waancaa injifatan Sir Alex Ferguson, Sir Matt Baasii fi akkasuma Ernest Maanyaawaa keessaa tokko ta'e. Isaan ammoo warra kilabicha keessatti maqaa guddaa fi kabaja olaanaa qabanidha. Taphataan sarara ittisaa ganna 36 ta'e Johnny Evansin leenjisaa City amanuun si barbaachisa. Waa'ee leenjisaa kana waan gaarii qofa dubbachuu barbaadas jedha. Ji'oottan darban kana keessa taaktika taphaa adda ta'e agarsiisnee turre. Ittisanii deebisanii injifachuun
falaasama tapha inni hordofu hin turre garuu yeroo barbaachisaa ta'e argametti ammoo hojiirra oolchinee jirraas jedha. Amma gaggeessitoonni Manchester United leenjisaa waggaa 4 walakkaatti waancaa 5 Ajax waliin mo'atee irratti murtoo fudhachuu waan itti yaaduu qaban ta'e argamee jira. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaaf, ispoortiin guddinaaf, ispoortiin jaalalaaf. Atlantaan waancaa Euroopa liigii yeroo duraaf injifate. Hatriikii Lookmaaniin abjuun Jaavi Alonso karaatti hambifamullee taphattoota Bundesliigaa Jarman tokkollee osoo hin injifatamin liigicha kan injifate Bayer Leverkusen dorgommii Euroopa liigii injifachuudhaaf tilmaamni guddaan kennameefii turullee garee Xaaliyaanii Atlantaan 3-2 injifate waancaa dhabee jira. Gareen Jaavi Alonso Bayer Leverkusen guyyoota 361 boodaas yeroo duraaf injifatamee jira. Londanitti kan dhalatee fi amma biyya dhaloota maatii isaa Naayijeriyaadhaaf kan taphatu Adamolee Lukman gooliiwwan 3 Atlantaan abbaa waancaa godhe lakkoofsisuu isaa abbaa seenaa ta'ee jira. Londanitti kan dhalatee fi amma biyya dhaloota maatii isaa Naayijeriyaadhaaf kan taphatu Adamolee Lukman galiiwwan 3 Atlantaan abbaa waancaa godhe lakkoofsisuudhaan abbaa seenaa ta'ee jira. Tapha xumuraa Euroopa liigii irratti hatriikii hojjechuun Lukman taphataa injifataa ta'es jira. Lukman jireenya koo keessatti halkanoota ajaa'ibaa keessaa isa tokko jechuudhaan gammachuu isaa ibsate. Taphataan ganna 26 kun daqiiqaawwan 12ffaa, daqiiqaa 26ffaa fi akkasuma daqiiqaa 75ffaa irratti gooliiwwan galcheen Atlantaan waggaa 61 booda waancaa isaa jalqabaa akka injifatu gargaaree jira. Lukman baroota lamaan darban ga'umsa isaa fooyya'aa waan dhufeef galgala ajaa'ibaa sanattis immoo seenaa hojjechuun isaa ofiifis waan hin eegne akka itti hin taane dubbatee jira. Leenjisaan Atlantaa Giyaan Peeroo Gaastariin garuu waan hin eegne itti ta'uu dubbata. Kun jalqaba kooti ammaan booda galgaloota akka kanaa baay'een eega jedhee jira. Waancaa Euroopa liigii Dubliinitti gaggeeffame tapha waancaa Lukman jedhame kan yaadatamu ta'us Atlaantaadhaaf hiika isaa olii qabaas jedhamee jira. Atlaantaan erga hundeeffame waggaa 116 ta'ee jira. Seenaa isaa keessatti garuu yeroo 2 qofa waancaa injifachuu danda'ee jira. Inni jalqabaa bara 1963 Kooppaa Itaalii isa injifatanii jiru. Inni lammaffaan ammoo waggaa 61 booda isa Lukman argamsiiseef kana qofa. Atlaantaan torbee darbee waancaa Kooppaa Itaaliidhaaf qaqqabee Juventusiin injifatamee jira. Haloo isaa ammoo Bayer Leverkusen irratti baatee jira. Erga bara 1999 kilabni Xaaliyaanii tokkollee waancaa Euroopa liigii injifachuu hin dandeenye. Leenjisaan Giyaar Peeroo Gaastariin ganna 66tti leenjisaa waancaa Euroopa liigii injifachuun nama umriin isaa guddaa taanee jiru. Waggoota 25 booda waancaan kun gara Xaaliyaaniitti dhufee jira. Atlaantaan dirree Anfield irratti tilmaama guddaa kana argatee turullee Liverpool 3-1 mo'amee gara walakkaa xumuraa darbee jira. Bayer Leverkusen taphoota darban 51 irratti osoo hin injifatamin dhufuun isaa hiree Atlaantaan xiqqaadha jechisiisee ture. Gaaspereeriin injifannoon isaa kun kilaboota xixiqqoodha jedhamaniif kan badii horu ta'uu dubbata. Lukman dhalatee kan guddate UK'ttidha. Garee Ingilaandii ganna 21 gadiifis filatamee taphataa ture. Haa ta'u malee lammummaan isaa biyya dhaloota maatii isaatti jijjiirachuun Naayijeriyaa waliin waancaa Afrikaa bara darbe irratti xumuraaf ga'ee jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataarraa qophiin addaa ispoortii torbaan kanaaf qopheeffanne kanneen armaan olii turanii qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltu na faana ture. Qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna.